Aye muti kabadhu obsinaan Hussein ka jettu. Okay, amma mutu. Eeyyo. Buusuudha akkasitti afaan qaqqabaatu maanessuutu suutaan haasofsiisuu wayya ijoollee. Kan hin jedhe Fayyisaa. Profeeti Muhammad iyyuu beeta warra Kureeshaanitti waggaa baay'ee ilmi Abdallaa seexana nutti fide rakkina nutti fide jennaan suutuma suutatti himaa ture. Waa kan hin jedhe waa takka siin jechuu barbaadeeti. Amiin jedhi. Tokkorree biti lamarree jedhi. Akki siin jedhe. Ayee. Yohaannis boqonnaa 8 irratti ka gaafa Yesuusitti intala sagaagalummaa dalayidisan itti fidan sani. Macaafni guyyaa keessatti dabalamee jedheetiin ka dubbatu akkam goona dubbii kana. Ameen jedhii fudhadhu. Maaliif ameen macaafni guyyaa keessa waan itti dabalame eenyu dabale jedhee itti fudhadhaan. Gaafata achiin turre anaafate achiin turre warruma itti dabalee sanatu itti gaafatama garuu nuun qaqqabeera akka kanaatti. Anoo osoo dubbisaa jiru itti dabalame jechuun osoo beeku yoo fudhadhe akkamitti jannata seenare? Jannata beektaa waraqaanni sin seensisu yookaan immoo bakka sana bitan sin seensisu. Jannata kan seensisu Yesuus Kiristoos. Isa du'ee isa du'aa ka'eetu jannata sin lichisiisa. Ani osoo macaafni guyyaa keessa itti dabalamee jedhu akkamitti fudhadheeti ittiin deema duubameen. Haati yeroo sana hin dhalanne walgahii sana keessa hin turre koominitii sana keessa hin turre garuu amma qophaa'ee dhufeera isa kana argine itti amanne Yesuus akka jedhe Toomaasiin ati na argite amante warri nan argin amanan akkam qulqulluudha jedhe indee tsaadiq naachoo jedhe. Kanaaf akka kanaatti fudhachuu qabda Baabilee yeroo tokko qeesii tokkotti himani wangeela qeesii sanatti yoo nimu argu jirtaa saamee ila kun argu jirtaami na guddisaa mee ijoo yeroo takka argaa jira guddaadha na kaa'ame qeesii sanatti ani wangeela himnaan gurbaa ውስጡ መርፌ ነው ሰውን ይወጋል jedhe waa akkasiin jedhe waan jedha Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 11 irraa kaaseetiin jechuudha. Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 11 irratti yaada kana kenna si galtee maal jedha? Waraabbileen durii hedduun jedha kutaa Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 53 eegasanii 8 irraa kaasee haga 11tti hin qabanii jedha. Waraabbileen durii jechuun beektame waraabbilee jechuun jamaa amaa olii gad of tarreessin nagomaami biyyi keessan. Olii gadi dhoofina yeroo takkamee dhaabaachumatti tole. Maal jedha receive the standard version mee inni kunillee waa dubbachuun oolu boqonnaa 11 irratti argu jirta ingilifaanillee dubbisuu dandeesse jechuudha. Authoritiin boqonnaa kana argu jirta miti isaa? Wannaan qabani jechuudha. Authoritiin duriidha jechuudha kan duriidha. Boqonnaa 7 lakkoofsa 53 irraa kaasee haga 8 lakkoofsa 11tti wannaan hin qaban wannaa kana jechuudha. Maal hin qaban? Wannaa kana hin qaban Yohaannis boqonnaa 8 irraa kan jiru kana hin qaban. Warra kamitu hin qabne? Wannaan barreeffamaaleen duriidha jechuudha. Barreeffamaaleen duriidha hin qabanii jechuudha jira bar. So afaan Oromootiin sitti mul'iseetiin ture. Isa mul'isteetta? Eeywa. The point. Afaan Amaariffaatiin illee barbaadde maal jedha? Aslaan sirritti ብዙ የጥንት ቅጆች ይህ ክፍል 7:23 እስከ 8:11 የላቸውም ጀዳ ወይም በሌላ ስፍራ ወይም በሌሎች ወንጌሎች ያስገቡታል ጀዴቲን ዱበታ sun rakkinan qabu amma waan sana bidansi fayyisuu danda'u haadhoko. Maalu guyyaa keessa hin qabani guyyaa keessa itti dabalamee jedhani fakkeenyaaf warra Jehovah Witness jechuudha. Jehovah Witness yoo fudhatteetiin jette keessaa gatanii jiran guutumaan guututti. Guutuma keessaa gatanii jiran bakka kana jechuudha. Okay, I check it. Intini Jehovah Witness kun xiqqoo tokko wal fakkaatanii beektaa? Lakki wal hin fakkaannu kiristaana akkami kiristaana wajjin wal fakkaanna laakiin jarri akka keessan hin sobdu malee akka keessan kanatti waan macaafa waan dhugaa jirtu ni amanti. Bakka itti dabalame jetti bakka irraa hir'ate jetti akka keessan kana hin sobdu malee jarri kiristaanuma si galtee Jehovah Witness hin goobaziidha jarri hin qoratti akka keessan kana zim jedhee fudhadhu namaan hin jedhan.
Laki waan irree beektaa callee fudhadhu sun jedhuun. Nooloojiitti nan amana. Beekumsatti namni tokko yoo agahee hubatee gara amantii kana ofa malee booddee ufnaan isa rakkisa akkasumaan ufnaan. Aywa arguu jirtaa mitiiree guyyaa keessatti dabalamee jedhan jarri amma keessaa gataniiran guutumatti. Guutumatti bakkee kunii keessumaa gataniiran baasanii jechuudha. Sitti mul'isamee yoo naaf bu'eetiin jedhe qoy sitti mul'isa. Rakkinaan qabu. Bakka kana warri joobaa witine seedhaa kitaaba isaaniidha. Keessaa baasaniiran isa kana. Anaaf bakki sun kuni daajestii naa ta'a. Akkamitti wama laafaa wayii gootee akkamiin laalta akkanatti ati bar kitaaba namni itti dabalame jedhu akkamitti ani fudhadhuti itti bule akkamiin jettaati. Namni itti kun itti dabala kun irraa isaa kun akkas jedha sun sirriidhaa miti. Yesuus Kiristoos iyyuu laafaa fakkaatee ufeeti addunyaa kana fayyise. Mana hoolaa keessatti alaate. Manoota harree fi manoota dikee keessatti alaate. Isaa magaalaa xiqqoo tokko keessatti alate. Beeteleem kan jedhamtu. Kanaa booddee immoo ka'eeti addunyaa kana hundumaa fayyisee deeme. Rabbummaan si haa qajeelchu abboo qajeeluma ofiitti. Malee akkaataan ati jirtu kun nama yaaddeessa akka malee. Asuma irratti du'aa inaa goyati. Yeroo hundumaa fayyisaa kan achuma irratti jabeessi. Achuma sanarra jaannatatti seenuu jedhe. Qoy wannaa sii banaa hin gaagartaa. Qoy afaan Oromoo sii banaa. Afaan Oromoo keessumaa gatteerti warri Oromoo. Sooddo kareebuun yaaddu shayii dhugaan jira. Tiiktookiin namni guyyaa keessa waatti dabalaa jedha akkamitti fudhachuu dandeessime ani kana dhibusuma kana. Ani gaafata kin turre. Akkuma amma barreeffamee ofeetti naa taana. Masaaf Qudusii wayii Masaaf Qudusii sitti muu xiqqoo ishee daqiiqaa tokkoof. Himee. Yoonaasiin hin beektaa isaa qurxummii keessa seene. Hin beekee. Yoo isa beekta ta'ee matsaafni keenya qaba. Yoonaasiin qurxummii guddaa tokko tufee liqimsee bakka Noono'ee geessee jira. Okay. Yoo Macaaf Qudusii keessatti immoo Yoonaasumatu qurxummii liqimse yoona jee annan fudhadha. Maalitti dabalame ka jedhu kana keessaa baasan siin jechuun jira bar naga qabdaati. Naaf naa ta'ee rasi jee ani sana situ kompiiliinii gochaa jira malee ani kompiiliinii gochaa hin jiru. Ani Masaaf Qudusii inni gara Noono'ee deeme sun Yoonaas qurxummii ifiisaa liqimsee deeme yoo jedhe ani Masaaf Qudusii nan fudhadhaa jeen sitti maa jira. Ustaaz Fayyisaan bara walaa hime bara ani internaashinaali jedhe bara waan itti amanuun qabunni. Akkamitti yoo internaashinaala ta'e akkamitti Arabu fudhata Ustaaz Arab? Arabu ani kiristaana ani pentekoostee ani kiristoosii Macaafan qabu macaafa fulaallee fuudhanii itti kennan inni ittuma amanan. Inni amanu. Me kiristaana Waa hunda fuudhanii yoo itti kennan inni amana inni? Waamatta akka inni waan dhiisuun qabu. Amantiin isaa maal ta'uu Ustaaz yoo akkas taate? Internaashinaal amantiin isaa. Lakki ani pente. Maara Abbo inni warra akkuma isin jetta warra Doonaald Tiraamp itti na fakkaata. warra san inni fakkaata. Amantiin isaa maal inni? Amantiin kan kee Doonaald Tiraamp ka. Maal jechuudha? Warra koptii kana warra koptii kiristaanii kana warra amma macaafallee beeku kana. Warra Roomaan. Kamalee beekanii garuu maallaqa kamalee gara. Kaatolikiyaa Roomaanii. Macaafallee daangaa baay'ee irra dhimma hin qabanii yoo barbaadan bakki kun sirrii miti kun sirriidha jedhanii macaafa guddaa fudhataniira jarri. Maallaqa tamanan jallaa 66 tamanan garuu maallaqa hedduun isaan tamanan maallaqa jaalatan akka malee. Kunoo ila ga'ee kanatti mul'isuudhaaf banuu barbaadeeti kunoo aslaal ila kunoo sii bane. Maallaqni jaannata naman Sirriitti laal Fayyisaa Diisii koo yeroo takka laalme aslaal kunoo ila kunoo laal. Yohaannis boqonnaa 8 irratti lakkoofsa 12 irraa jalqaba malee Joovaa Wiitnesiin jechuudha. Kun ka Joovaa Wiitnesii dargu jirtaa misaa duuba isaatti itti agarsiisu jira kunoo Joovaa Wiitnes argaa jira. Library. Kitaaba Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 12 irraa jalqaba keessaa gatee jechuudha guutumatti ka'ii rabbi si haa kaasu jedhee guutumatti keessaa darbe ibbo. A'uudhu billah. Maali ijoo akkanatti wanna jechuun? Fayyisaan Arguu jirtaami kun guutumatti keessa darban.
tokko haa kudha lamaatii misiyoo osoo guutuu yuu qannasanii bar dantaa kiyyaami jedhe bar. Kitaabni qannasamuu kun isa biratti honnaa miti. Reefu amma macaafa yeroo dubbatu haasaan abaariin Yoonaasiin liqimse ka jedhu sana osoo Yoonaasummaanuu liqimseen fudhadhaa yaar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب من ساق جدّو كمال جنة رجيو Ameen. Bar namni kun sartifikeetii xiqqaan qabu. إنه مشافة دبيسا كانت غافا بر كريستاني مشافة دبيسا كانت أبر تكا إزيستيس تكا مو وانا تكا غمچو سنتا غمچو كنو كا غافا برباداني واقع جدا غافا بربادي يسوس كوني واقع مجدا غافا برباد Isistiin waan isaan amanan neechaatti amanan waan dinjiruu jaani warri suni warra biyya Raashiyaa keessatti dhalatani baay'inaan. hunda isaaniiti miti hundi akkasii jedhu kanarratti maali waaqayyo nun gargaarree jedhaniit itisii ta'an neechaatti amanan. maal kiristaanuma ta'emi izistii kan ta'e kiristaanuma malee kan biraattu ta'e isa Raashaa garra caaluu Raashaa. Raashiyaan ortodoksiidha bar nagoma qabdaa Itistiitu baay'ata. Itistiin bar zamana waggaa 200 yunguunne waggaa jaarraa 10 keessa 18 keessa faca'e amma 21 keessa jedhamu waggaa 200 fo'ii qofa achi dura wanni itistii jedhameetiin dubbatamu hin jiru addunyaa irratti waan dinga dhaabbatanii jechuudha si galtee kiristaanumatu itistii ta'u jira malee itistii wanni jedhamu Awurooppaa keessa hin turre kiristaanumatu ture Awurooppaa keessa hin turre Raashiyaa keessa hin turre Ameerikaa keessa hin turre Islaamni irree kiristaanuma keessaa dhufe. Okkona afi bada awwal kaasim jedhe Qoyne waan zarii kiyya amma zarii kiyya takka asii ol kaasee haga adame galuutti kiristaanummaan hin dhaqqabne Ageeffadhu warra Qureeshi waaqa 363tti waaqessaa turan. maal kiristaana are kun Qoyka yeroo ayyaanni Nabii Muhammad irratti dhufe gara namicha kiristaanaa geessan. Yeroo sanatti waaqeffataaf kiristaanatu addunyaa irra ture. kiristaana wannaati miti bar kiristaana warra rabbiin tokkicha jedhu malee kiristaana kanaa miti bar kiristaanni baay'eetu jira fakkeenyaaf kiristaanota akka ibiyooniyyoota fa'aa beektaati Mee dubbadhurra. Ibiyooniyyoota beektaa warra ibiyoonii jedhanii Ayyee. warra ibiyoonii jechuun mee baasee sitti mul'isa kiristaanota jaarraa tokkoffaa keessa jiraatan fa'aa erga sani biyya arabaa keessa illee faca'anii jiraachaa turan jarri sunni warra rabbiin tokkicha jedhee Phaawulosiin murtaddiidha kaafira ibidda jahannam seena warra jedhan si galtee Phaawulosiin amma qidduus jettaniin kana kaafira jedhanii Phaawulos beeta utuu fooniin utuu hin du'iin iyyuu jannata sadaffaa seenee bahee lammaffaa Qorontoos 12 irratti. Rabbumaan keessa taa'u waan sammuun keenya hin qabanne waan sammuu keenya olee nutti hin himin kamal taate nagomaa mi'ati. Ma ismatu jannata sadaffaa irraan ture jedhee Phaawulos. Allahu akbar. Yeah, open read. Mee haa ta'u jara kana beektaa diila kunoo kan argu jirtaami ibiyoonizim ka jedhamu kan. Hayyee. Sirriitti ilaalati dubbistee illee beektaa jechuudha waan kana argu jirtaa miti isaa. Charchi faazersi keessatti jechuun yookaan waldaa abbootaa keessatti ibiyooniim jechi jedhu kuni ibiyooniim jechuun hiikni isaadha puur jechuudha yookaan hiyyeessa jechuudha yookaan nama hiyyeessawii jechuudha. Sigaltee warra hiyyeeyyii warra jedhan macaafa keessatti illee dubbatama. Afaan Ibruu keessatti ibiyooniyyoota ibiyoonizim jedhamee beekaman. Ibiyoonizimiin keessatti Giriikiidhaan akkan dubbatama. Jarri kuni term for a Jewish Christian. Sirriitti ilaali. Yahudota ta'anii warra kiristaana ta'an gosa isaaniiti. Yahudota ta'anii Jewish Christian jechuun yoo asirra gattu hiiteetiin akkana ilaalte Wikipeediyaadha kun beeki. Waa akkasii hiikuuf. Jewish Christian jettee olaalte akkoo beekamaadha kunu. Christians and the Jewish jedhee Jewish Christian jedhamee warra beekamutu jira. Kiristaana ta'anii warra Yahudaa ta'an jechuudha. Argu jirtaame warra Naaziriyootaatu jira warra garagaraatu jira. Waliigalatti mee bakka ibiyooniyyoota sanitti deebiname siifii qaban. Maal jedhaa jarri kun jechuudha. Jarri kuni jaarraa wannaadhaa keessatti jechuudha. Jaarraa jalqabaa keessatti movement that existed in the early ages of Christianity jedha. Jechuun jaarraa jalqabaa irratti yoo ta'e kiristaanummaan jalqaba dhalattu warra turanidha. Warra yeroo sana isaan fudhatanii.
Eeywa warra jalqabaati jarri kun. Jarri kuni Yesuus Kiristoos Masiihiidha jedhanii amanan. Akkuma Museedha jechuudha. Masiihiidha jedhaniitti amanan. Masii jechuun masii waan lamaan baruu qabda. Amma warri Juushii kun maaliif masii eegaa jiranii masiin gaafa dhufu bilisa nu baasaa jiran. Yeroo isaan dhufe sun immoo yookaan masiin dhufe immoo isaan Roomaan biyya Roomaaniin bitamanii turan. Gizeema sana jedhu Yesuus irree mootummaan gosa biyya lafaa biti isa waaqarraatii isaanitti hime. Kanaaf ammayyuu masiihan biraa eegaa jiran. Okay, masii ala kulaali Yesuus masii jennee nuti illee numa amanna rakkoon qabaatiin sanii. Masii jaaniitiin amananii jarri kun beektee wanna alillee seera Yahudoota allee hordofan akkuma argaa jirtu kana seera Yahudoota allee hordofanii taansanii ammoo wanna tokkicha qofatti amanan. Believed only in one of the Jewish Christian Gospels. Kitaaba tokkicha qofatu jira jedhanii wangeela tokkicha qofatu jira jedhanii amanan. Gospelleen sun maali? Wangeela jechuudha abbo. Wangeela sanatti yoo amananii Yesuus du'ee du'aa maal jedha kun akkana jechuun dhageeffadhu sirriitti kiristaan wannaani kiristaanni Yahudaa ta'anii warri kiristaanaadhaa wannaa tokkicha qofa qaban kitaaba tokkicha qofa qaban kitaaban baay'ee akkam isin qabateen deemtan karaadhaa miti kitaaba tokkicha qofa believed only in one of the Jewish Christian Gospels sigaltee tokkicha qofatti amanan baay'eedhaa miti erga sana asitti ilaali jarri Jamesin yookaan in beeytaami ka Yaaqoob ka jedhanii kana Yaaqoob jechuudha. Isa hordofanii and did not recognize Paul jedha. Akkana jechuun in beeytaami tiree Paulin maal godhan jechuudha mee atuu hiikime sittuun arra beekataa hin jiru. Argaan jiru mee guddisi. Ila kuno and jedhe asirraa. And Dubbisi. Did not the recognize this Paul. Paulin fudhachaa hin jiranii. Paulin eenyudha? Paulos. Ay waaqa. Paulin jedhi kaafira jedhaniin. Maal jechuudha akkana jechuun kana. Fudhannaa hin qabanii dubbii isa fudhachaa hin jiran. Akka maalitti ilaalan? Achi butika. Okay. Aslaan amma sirriitti. When Woomtee. argaan jiru. Kun argu jirtaa misa? Ma guddisi meetiko. Asirra kun asirra laal. Yeah, home they Considered an apostate jedheetiin dubbata sirriitti ilaali. apostate continue. Eeywa isaa fi akka barataatitti wannaan kennaniif si galtee akka barataatitti beekamti kennaniif ammas murtaddiidha nama amantiirra of duuba deebiifaa jedhaniitiin yaadan. Jarri kun kiristaanota ta'anii warra jaarraa duraa keessa jiraachaatiin turan. Si galtee warra jaarraa duraa keessa jiraachaatiin turan. Waa'een jaraa kun ammoo qumraan manuskiriptii keessatti qumraan jechuun ka barreeffamaalee durii keessatti waa'een jaraa baay'een dubbatameetiin jira. Namoonni baay'een illee irraa barreessanii jiran zamana kana keessa jechuudha. Warri sun Makkaa turanii jechaadha Qureeshota bira. Makkaan turre Yerusaalem turan yaa namtichaan nana Yahudaadha. Yahudaa warra Yesuusitti amanan warra Jeemsiin hordofanidha. Yaaqoobiin hordofanidha. Yaaqoobiin ni kabaja Yaaqoobiin jalatti baratan. La ilaha illa. Ageeffadhu Jeemsi jechuun beektaa chaaptaa afurmoo sadii bichaa qaba. Kanaaf Jeemsi waan guddaa fide Baabilii keessatti. Beekee bar maal haa ta'uuti Yaaqoob obboleessa Yesuus kan jedhamu san irraa baratan jarri kun. Yerusaalem turan. Yerusaalem irraan baane Phaawulosin ammoo kaafira jedhanii. Phaawulosin akkuma amma ani kaafira siin jedhu kana kaafira jedhanii ilaali. Anuu kaafira siin jedhami. Kan jedhamu Galaatiyaa boqonnaa sadii irratti hattee yoo dubbiste nama Kiristoositti hin amanne kaafira jedhama. Kuffaar jedhama. Akkasiin hin jenne bar. Akkasiin hin jenne. Ayyee. Akkasiin jedhe akka ani amma kaafira siin jedhutti jarri kaafira jedhamaniiti wanna jedhanii kaafira jedhanii Phaawulos ilaalanii siin jedhe malee. Ani kaafira hin jedhamu ani kiristaana jedhama. The Kiristoos. Kaafira jechuun akkasiidhaa miti kaafira jechuun nama haqarra hin jirre jedhaniitiin dubbatanii bara. Kaafira jechuun hin jechuudha. Nama Yesuus du'ee du'aa ka'uusaatti hin amanne
Galaatiyaa boqonnaa sadii cufa isaa dubbise.